Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee warreen amantaa biraas akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jajjabaattu bakka jiraattanii bakka fayyaa nagaa taatan isiniin jecha bakkuma jirtanutti salaamataan koo qilleensarra bararee bakkuma jirtanutti isin haqaqqabu isiniin jecha yuutuubni kun yuutuuba haarawaa maqaan yuutuuba kanaa Maftuuhaa Tuub jedha. Deemaatii laayikii sheerii sabiskiraabii naa godhaa wal haa guddifnu wal bira haa dhaabbannu wal cina haa dhaabbannu isiniin jedha. Laayikii sheer godhaati na gammachiisaa wallaahi akkuma duraanii jechuudha. Wal cina haa dhaabbannu wal jajjabeeffannu wallaahi namni tokko yoo gammadee yoo argatee fakkeenyaaf yoo waa harkaa qabaatee rakkataa ofiis gargaarachuu danda'a yoo gammadee wallaahi waa hedduu hojjechuu danda'a jechuudha. Nama cinaa ofiitii rakkate gargaaree bira dhaabbatee jechuu danda'a. Kanaaf isin immoo sababa laayikii sheerii sabiskiraabii gootaniif immoo hajiriitti argattu jechuudha. Kanaaf wal cinaa dhaabbannu wal guddifnu aadaa haa godhannu akka jara soddootii sana wallaahi jarri soddootii jechuudha wallaahi bakka innaa nam tokko as bahee wallaahi akka kamitti wal jala deemanii jechuudha wal guddisu qanii tokkotti bahee bada jechuudha nam tokko jechuudha wallaahi akkasitti garuu akkeenya miliyoona 60 jedhama garuu kan jaraa immoo beeytanidha. Wallaahi walii galee jechuudha wal cinaa dhaabbatee wal jajjabeeffatee warra lafaa dhufaas warra guddates waliif ilaalee akkasitti guddifata jechuudha. Akkeenyas maashaallah waan jedhu jechuudha. Waan jedhu garuu warri gurguddatan immoo nama ilaalan wallaahi keenyumte jechuudha. Warreen gurguddatanii gara kanan iyyuu nama ilaalan wallaahi warreen gurguddatan kunis namuma tokko jedhamu malee lama hin jedhamu. Warra xixiqqaa kanas wallaahi akka inni guddatee akka inni bakka hamilee ta'aa wallaahi koomantii gaggaarii barreessitanii jabaadhu. Nus akkasumatti guddanne ayizoo jettan wallaahi namni sun jechuudha hin jabaataa cimee irratti hojjetaa yaadni namaaf dhufaa yaada gaggaarii barnoota gaggaarii muudannoo waan ofii barnoota qabu namaaf dhiyeessaa jechuudha yoo isin hamilee namaa taatan jechaadha. Kanaaf namaaf hamilee ta'uu haa barannu nama cinaa dhaabbachuu laayikii sheerii sabiskiraabii yoo gootanii wallaahi farankaa isin hin kaffalchiisu jechuudha. Silas maal jechuu barbaadatan silas farankaa isin hin kaffalchiisu. Shabakaan kan madaamiiti laayikii sheerii yoo immoo itti bantanii yoo lafa keessanii deemtan immoo maashaallah dhashu. Inni argamu silaa garuu isa yoo dhiiftanis laayikii sheerii sabiskiraabii yoo gootanis immoo somaa miti. Laayikii yoo gootaniif nama baay'ee bira akka ga'u gootan jechuudha. Akka namni hundi ilaalu yoo laayikiin itti roobee akka nama hunda bira ga'ee namni hundi nama ilaalu namaaf taasisa jechuudha. Kanaaf laayikii namaa godhaa wallaahi sheerii sabiskiraabii naa godhaa isiniin jedha. Yuutuubni kun haarawaa wallaahi bira hin dabarfatinaa laayikii sheerii sabiskiraabii naa godhaa isiniin jedha. Wal cinaa haa dhaabbannu wal guddifnu isiniin jedha. Gaa Oromoo koo sababallaa maal jechuu barbaadatanii hojii madaamii duudana kutee kunoo dhufee taa'ee viidiyoo isinii waraabaa jechuudha. Akkas isiniin jedha. Yoon immoo dhufee isinitti hafuura koo baafadhe wallaahi narraa galaa
yoon immoo isin laayikii, sheerii, sabiskiraaybii naaf gootan na gammachiisa jechuudha. Kanaafi maal jechuu barbaadeetan walumaa galatti akka isin laayikii, sheerii, sabiskiraaybii naaf gootanii na gammachiiftan abdiin isinirraa qabaa. Wallaahi tokkoon keessan ila tokkoon keessan yuutuuba haarawaa kana bira tokkoon keessan hin dabarfatina. Hundi keessanuu laayik godhaa. Sakkanaa beektuuti laayik godhaa. Namni na jaallattan immoo kana naa kenna. Jaalallee keessanii kan jaalallee keessaniitu miti maan akkanaa jiru. Yeroo sakkanaa naan kenninaa dhiisaa bakka. Kan jaarsa keessaniitu warreen jaarsa qabdan. Kan jaarsa hin qabne immoo kan jaalallee keessaniitu hin akkanaa. Kanaafi ani kana qofaa fi kanaafi sheerii isinirraa barbaadaa jechuudha. Akkas isiniin jedhaa. Laayikii, sheerii, sabiskiraaybii naa godhamee kanarratti isin laalaga. Wallaahi viidiyoo kana tokkoon kana gadhiisee yoo isin laayikii, sheerii, sabiskiraaybii naa gootanii viidiyoo taanutti immoo waan addaa qabadhee dhufa. Wallaahi waan isin buhaarsu jechuudha. Waan kushiinaa arabaa keessa isin gangalachiisu isinii fidee dhufa isiniin jedhaa. Waan kushiinaa arabaa keessa lakkana isin godhee isin gaggalagalchee ol isin gad deebisee gad isin deebisee isin kolfisiisu waan isin buhaarsu jechuudha. Immoo waan isin buhaarsu isinii qabadhee dhufaa jechuudha. Kanaafi yuutuuba Saalihaa Miidiyaa jedhus laayikii, sheerii, sabiskiraaybii naa godhaa. Kanammoo wal haa guddifnu, wal haa jajjabeessinu, cinaa haa dhaabbannu. Deemaati yuutuuba kana maftuhaattuu kan jedhu kana laayikii itti roobsaati. Wallaahi jirra jedhaa Oromoo. Wallaahi jirraa jettanii yeroo isin laayikii, sheerii itti roobsitan egaa akkam isiniin jedha egaa astaayee egaa eebba isiniin jedha. Waan argattanitti itti milkaa'aa, wanti isin hojjetattan barakaa isiniif haa godhatu isiniin jedhee. Hojiin mana madaamii kun immoo barakaa keessaa fuudhee waan isin argattan barakaa keessa isinii kaa'ee haadhaaf abbaa keessanii nagaan galtanii milkooftanii mana duuniyaaf maal jedhama isaa du'aa kadhachuu kanan beeku baay'ee dhiifama immoo rabbiin yaadaan muraada keessan isin guutu isiniin jecha. Rabbii du'aa kanan beeku garuu isiniif kadhachuudhaaf immoo nan yaala jechuudha. Allahumma salleedha guutuudhaati. Akkas isiniin jedhaa. Yoo isin na gammachiiftanii viidiyoo biraatiin walitti deebinee wal gammachiifnee wal cinaa dhaabbannee maal isiniin jedha gaa hordoftootaa fi kabajamtoota maftuhaattuu jajjabeessaa isiniin jedhaa. Viidiyoon kun haarawaa waan ta'eef yuutuun haarawaa waan ta'eef cinaa dhaabbattanii guddisuun isin biraa isiniin jedhaa. Wal haa jajjabeessinuu, wal cinaa haa dhaabbannuu. Bakka viidiyoo yoo nam tokko gadhiifatee waliif laallee waliif sheer goone nama beeknutti yoo waliif sheer goone wallaahi yoo namni sun gammade hajirii guddaatti argattanii beektanii. Wallaahi amma fakkeenyaaf yoo nam tokko qalbiinsaa aara galfate sillee jechuudha. Qalbiin keellee bakkuma jirtutti qalbii isaa waan aara galfachiifteef qalbiin keellee rabbiin si jiisa jechuudha. Kanaaf yuutuuba kana haa guddifnu ila torban tokko keessa sabiskiraaybii, laayikiin, sheerii, sabiskiraaybii itti har'a torban kana keessa guutuu qaban. Torbiyyuu ga'uun qabu sila. Torbanuma kana keessa guutuu qabaa isiniin jedhaa.
Akkasii viidiyoon kana fakkaata amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura. Bam 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 laayikii sheerii gochuun isin bira jechuudha.